Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kan jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala FM Namooti. Nageenya rabbi isin bira haa ga'u jecha arrasgaa yeroo xiqqoo gabaabduu booda walitti deebinee dhufnee jirra jechuudha. Arragaa wanni isinii qabannee dhufne jechuudha waa'ee yuutuubiitiin wal qabataa jechuudha viidiyoon keenya kanarraa. Akkana yeroo jennu waniin arra isin garsiisuu deemu jechuudha. Karaa viidiyoon keenya akka nama hedduu bira geessu akkasuma viidiyoon keenya akka namoota hedduudhaan nu daawwatamu ittiin goonuu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf viidiyoon kun isin barbaachisaa nu hojii turaa hamma dhumaatti irraa fayyadamaan afeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya osoo viidiyoo keenyatti hin seenne jechuudha chaanaala kanaaf haaree taanaan maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan waa'ee yuutuubiidhaa akkasuma waa'ee tiktookiidhaa akkasuma waa'ee moobaayiliitii fi kana waa'ee teekinooloojiidhaa jechuudha. Viidiyoo adda addaa yeroo yeroodhaan akka isin bira geessuuf chaanaala kana bira dhaabbadhu isin jenna akkasuma viidiyoo kanaaf laayikii godhuudhaan viidiyoon kun obboleeyyan keessan hedduu bira ga'ee isaanis akka fayyaduuf shoora keessan taphadhaa isiniin jenna yeroo teenya osoo hin gubne waliin gara viidiyoo teenyaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneetti jirra egaa akkuma reefu isiniin jee waniin asirratti isin garsiisuu deemnu jechuudha viidiyoo keenya karaa kamiin akka namoota hedduu bira nu geessu goonaa kan jiruun isinii qabannee dhufe jechuudha. Kana yeroon jiru tooftaaniin arra isin garsiisuu deemnu jechuudha tooftaa takka yookiin seetingii tana guunnaan jechuudha viidiyoon keessan akka uummata hedduu bira ga'uuf akkasuma viidiyoon keessan uummata hedduu bira ga'e jechuun sabskiraayibarii keessanis akkasuma ida'aa deemaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf baay'ee seetingii isin barbaachistu jeetiin qabadhee isin dhufe. Seetingiin tunis seetingii laaftuu takka waan taateef asumaan erga yuutuub seentan booda asumaan bakka piroofaayilaa tana kilik goona. Erga kilik goonee booda jechuudha asumaan bakka yuutuub istuudiyoo kajoo kana kilik goona. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yuutuub istuudiyoon nu baname jechuudha. yuutuub istuudiyoon nu banamnaan jechuudha asumaan bakka seetingii tana kilik goona. Erga seetingii kilik goone jechuudha asumaan bakka chaanaal jiru kana kilik goona asumaan gabbuunee jechuudha. Bakka keywords jettu tanaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Keywords gaa akkumaan viidiyoo dabarte keessatti illee isiniif irraa himee ture jechuudha. Bakka maqaan chaanaala keenyaa akka addunyaa keessa nu faca'uuf nu barbaachistu jeetiin isinii himee ture jechuudha. Maqaa qofaa miti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoolee nuti gadhiifnu bakka hedduu akka geessuuf namoonni adda addaa yeroo search godhan akka argataniif bakka nu barbaachistu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf asitti amma fakkeenyaaf yoo waa'ee diraamaa dalagan jechuudha viidiyoo keessanirratti akkaataa itti namni diraamaa search godhu wantoota adda addaa uummanni waa'ee diraamaadhaa search ni godhaa jettanii yaaddan hunda asirratti barreeffachuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf amma akkaataa itti barreessan yoo barbaadan jechuudha yoo isin dhibe asitti fakkeenyaaf amma waa'ee tiktook jee barreessu. Ergaan akkana jee barreesse egaa kabajamtoota hordoftoota keenya wanni inni tuqu jechuudha mallattoo qoodduuti jechuudha. Tuuyinaan akkanatti qophatti sii baasaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf haala kanaan isinillee fayyadamtanii hedduu jechuudha viidiyoon keessan wantoota adda addaatiin wal qabatee jechuudha. Warri teekinooloojii dalaganis akkanumatti waa'ee teekinooloojii waan dalaguu barbaadan jechuudha. Waa'ee moobaayiliitii fi kompiitaraa dalaguu barbaadan taanaan waa'ee kompiitaraatii fi moobaayiliidhaa jechuudha. Akkaataa itti namni search godhu haala adda addaatiin jechuudha itti yaaddanii asirratti guuttatanii akkasumatti akka namni search godhuuf jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya bakka adda addaatitti akka viidiyoon keenya nu ga'uuf haala kanaan guuttatanii achi booda erga guuttattan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya asumaan bakka seef jettu tana kilik goonaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan jala kanarratti seeting seevd jaa seetingiin teenya seevd nu taatee jirti jechuudha. Kana jechuun ammaan booda viidiyooleen nuti gadhiifnu fudhatama nu argatti bakka adda addaa nu facaate jechuudha. Yeroo namni waan takka search godhee jechuudha teenyaatu dura appeartaa yookiin teenyaatu durarratti mul'ataa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf teenya durarratti mul'annaan teenya kilik godhanii jalqaba ilaaluun isaanii waan hin oolle jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM teekinooloojii. Haala salphaa kanaan akka viiyuun keessan isinii heddummaatu godhachuu dandeessanii jechuudha. Viiyuun keessan isinii heddummaanaan sabskiraayibara homaa gaafachuun hin barbaachisu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jenna. Viidiyoon har'aatis kana fakkaatti. Viidiyoo biraa yuutuubii fi akkasuma moobaayilii waa'ee tiktookii fi kanaan wal qabattu akkasuma waa'ee teekinooloojii garaagaraatiin wal qabattu hamma qabannee isinii dhufnutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.